Hayyeen ashamaa akkam jirtu jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaalii kiyyaa kan taatan nagaan isiniif haa ta'u akkamii fayyaa keessanii jirtu galata waaqaati. Ani nagaa kiyyadha. Har'as deebi'ee dhufeen jira. Hordoftoonni kiyyaa na wajjiniin akka jirtan abdii guddaa nan qaba. Kanatti aansee har'as ijoollonni baay'een keessan gaaffii na gaafattan irratti waa'ee rifeensaa irratti gaaffii hundumaaf deebisinii ta'a jedhee qabadhee kan dhufe kan ofii kiyyaa itti fayyadame akkasumas irraa riizaaltii yookiin immoo bu'aa bareedaa irraa argadhee isiniif qabadheetiniin dhufeen jira. Akka rifeensi keenya haphataa ta'ee akkasumas immoo yeroo harkaan qaqqabnu baay'ee bubuqqa'uufiin yeroo caccabu immoo hojjaa isaatiin otoo hin taane akkanaan qarqara isaa kanarraa akkasitti caccabee aqee gabaabbachuuf immoo gahee guddaa kan godhatee isa kanaaf furmaata maaliiti jettanii isinii qabadhee dhufeen jira. Akkasumas darbees immoo foroforii waan adda addaa akka alaajaatti akka qorichaatti foroforii illee yeroo gabaabaa keessatti nurraa dhaabuuf rifeensi keenya illee guwwaa yookiin jabaataa akka nuuf ta'uuf yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama akka argatuuf isiniif qabadhee dhufee jira. Obboloota koo hin jijjiiramu rifeensi uumaa rabbiiti kan jettan baay'ee keessantu jira. No dogoggortanii jirtu. Maaliif yoo jettanii uumaa rabbinaaf kenna ara kuni tasan dheeratu tasayyuu hin jijjiiramu jettanii abdii hin kutatina. Yoo isin yaaltanii sababa hin jijjiiramneef hin qabu. Kan kiyya isinitti himee jira dura maal akka fakkaatu. Akka daakuu boodaraa akka harca'aa ture baay'ee keessan isinitti himee jira. Viidiyoo kiyya warri hordoftan jijjiirama asii ufaa jira irratti. Sirrii adura anillee uumaa waaqaati jedhee yeroo ittiin kunuunsine maal akka fakkaatu rifeensi kiyya har'a yeroon kunuunsummoo maal akka fakkaatu ifa isiniif gochuun dhufeen jira. Yaa obbolootan kiyya warreen keessumaa paarmii dibattanii paarmiin abadeen rifeensa keessan balleessa malee yeroo siif bareedaa fakkaata. Garuu booddee qamat godhee isinirraa kukkutaa jira. Obboloonni baay'een paarmii bittanii itti fayyadamtanii immoo karaatti rifeensa keessan deeffattan abdanii rakkattanis immoo baay'ee keessantu jira. Isa kanaaf immoo yoo yaaltan yoo tiraay waan hundumaa yoo yaaltan si'a takka si'a lama bichaa ta'uu hin taane yeroo hundumaa yoo yaaltan riizaaltii bu'aa irraa akka argattan abdii guddaan qaba. Yoo hordoftanii deemtan viidiyoo kana baay'een keessan akka irraa jijjiiramtan abdiin qaba. Har'a kunoo isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Isa kanaaf immoo maarraa akka jedhe immoo walumaan deemnee haa jennu. Warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godha. Warri dura na hordofaa turtaniittan like share godhaa na jajjabeessaa wal jajjabeessina Oromoo kiyya amma gara hojii isaatti gallaa na wajjiniin ta'a. Kinoo obbolootan kiyya amma wanta barbaachisu sanii isiniif qabadhee dhufee jira. Kunoo haala bareedaa ta'een yoo itti fayyadamtan jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti argachuu kan dandeessanidha. Mana yaalaallee yoo dhaqxanii rifeensi keenya feeldii ta'a yookiin immoo buqqa'a baay'ee yeroo jettanii himattanii manni yaalaa mataa isaatiin illee kana isinii ajaja. Wanti kun maali suuqa kamillaallee fireeshii isaas ta'ee akkasumas immoo gogaasaa ta'ee haala kanaanii argachuu ni dandeessu. Birriin isaallee baay'ee miti. Garuu zayitii kana bituuf immoo birrii baay'ee kan isin gaafatu jechuudha. Zayitiin kun baay'ee qaaliidha. Isiniin jedhaa darbee immoo akkasumas rifeensi keenya akka baay'atuuf immoo akka inni immoo jabaataa ta'uuf immoo ruuziin immoo gahee guddaa baay'ee kan qabu kan itti jijjiirama guddaa irraa argadhe isiniin jedha. Hordoftoota kiyya waan kana sirriitti ilaaltanii yoo itti fayyadamtan dhugaan isiniin jedha jijjiirama hedduu irraa argachuu. Amma hojii isaa yeroo eegallu kunoo wanta bareedaa qulqulluu ta'ee rifeensi keenya waan qulqulluu waan barbaaduu fi kunoo biridistii qulqulluu fidadhee kaawwadheen jira. Kunoo ruuza kanaafiin roosmeerii kanallee walumaan itti naqannaa jechuudha. Na haala kanaanii egaa walumaan kunoo as kanatti naqanneeti isin argisiisa. Kanaanii ergaa biridistii keenyatti naqannee jechuudha. Nu wal keessa haala kanaanii egaa wal keessa godhanneeti. Bishaan ho'aa gallaayyaa kunoo waan akkasitti ho'ifattanii kaawwattaniittan haga nu ga'a jettan itti naqattu jechuudha.
haga isin ga'u ani amma haga rifeensa kiyya nagaha jedhee abdadhetti kunoo haguma kana bishaan ho'aa itti naqattu bilcheessinee walumaan ilaallan na hordofa. Obboloota kiyya kunoo haala kanaan jechuudha. Kunoo akkasittiin bishaan erga ho'aa itti naqxaniiti kunoo haala kanaan bilcheessitu toshitanii bilcheessitanii hanga daqiiqaa 20 hanga daqiiqaa 20 ibidda ishee itti xiqqeessitanii kunoo akkasittiin haga kanaa bilcheessitu jechuudha. Kunoo yeroo inni sirriitti bilchaate walumaan ilaallaa na hordofaa hordoftoota kiyya isiniin jedha. Kunoo ibidda isaa baay'eetti xiqqeessa maaliif bishaan isaa akka isiniif ba'uuf jechuudha. Na hordofaa hanga dhuma. Kunoo amma haala kanaan bilchaatee baay'ee bilchaatee jira. Daqiiqaa 20 irra kaaheetiin jira. Egaa akka lamaan isaarraa waan nuti barbaadnu sana argannutti erga haala kanaan akkasitti isinii bilchaateeti cufnaa jechuudha. Amma kunoo hega akkasittiin lafa kaawwannee wanta nu barbaachisu kunoo isin fooxaas ta'ee wanta isin barbaachisu qopheeffachuu dandeessu. Ani amma wanta birciqqoo ta'e jechuudha. Pilaastikii kan hin taane qopheeffachuu qabdu maaliif inni kun bishaansa ho'aa waan ta'eef jechuudha. Ho'aa immoo pilaastikiitti yoo naqxanii pilaastikiin keessanillee isin jalaa gubachuu waan danda'uuf kunoo amma isa kana fuutaniitiin asitti calaladhee isiniin argisiisa. Yoo booddee akka inni qabbanaa itti calaltan immoo ruuziin isin jalaa hin xuuxataa jechuudha bishaansaa. Kunoo haala kanaan kunoo haala kanaan calalattu yoo turtanii maaliif ruuziin isin jalaa hin dhugaa jechuudha bishaansaa. Kunoo kana haala kanaan erga calalattanii isa kana hin gatiina. Yoo isa kana jechuudha daaktanii kan laaxatti daaktanii kireemiisaas dibachuu hin dandeessu. Rifeensatti kireemiisaas dibachuu dandeessu. Kun fuulattillee dibachuu ni danda'ama jechuudha. Kuni hin guba'amma malee kuni baay'ee bishaatee jira. Kireemii ta'a yeroo doqqosamu jechuudha. Amma kunoo isa bishaan kana bishaan qopheeffadhee kana jechuudha. Egaa qopheeffadheeti kunoo haala kanaan yeroo qabbanaa immoo kunoo kanaachi kunoo pilaastikii kunoo akka kanaachi naqadha. Hordoftoota kiyya ammallee na hordofaa haala itti fayyadamu akkaataa itti fayyadama isaallee hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Hanga dibadhee isinnan argisiisa. Yeroo qabbanaa'u kanarraa fuudhee as naqadheellee walumaan dibadhee in ilaalaa seeraanii isinis akka irraa jijjiirama argattanii abdii guddaa naan qaba isiniin jedha. Obboloota koo na hordofaa haga dhumaan. Kunoo amma waliin ejjennee akkaataa itti ejjennullee haala fayyadama isaa wajjiniin isin birin gahuu fi isiniif dhufee jira. Kunoo amma akkaataa itti fayyadamu kanaan isinis akka itti fayyadamtanii abdii guddaan qaba. Itti fayyadama namni kamillee abdii hin kutiinaa isiniin jedha. Jijjiirama guddaa irraa ni argattu. Kanaafi warri gaaffii keessan hundumaa azalasinii hin deebi'a je'eetiin na yaada. Wanta na jedhe tokko immoo waan ani ofii koo ittiin fayyadamne immoo itti fayyadamaa akka isiniin hin jenneef kan dibadhee isin argisiisu. Namni kamillee rifeensa isaatti waa tokko dibachuu hin wallaalu. Garuu yoo dibadhee isin argisiise isinitti tola. Ani itti fayyadame jechuudha. Kana yeroo hojjettan zayitiillee itti dabaluu dandeessu. Garuu an zayitiitti hin daballee maaliif rifeensa kiyyatti zayitii dibee jira. Kunoo zayitii baay'ee qaba. Innaa isinii yeroo itti dibattanii kunoo akkasittiin haala kanaan adda adda hiraa. Adda addaan hiraatii kunoo as-assaa keessa isaa kana keessaa akka bishaaniitti muulaabsiin isa kana bichaa rakkoo hin qabu. Bishaan isin hanqabdan hatta saayinaatti naqxanii itti naqxanii yoo akka miicuu gootanillee rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Akkasitti itti faffacaastu jechuudha. Maaliif immoo mucucaata kuni sababa inni mucucaatuuf jechuudha isin wanti bantanii jechuudha. Kunoo kana isaa bantanillee itti naquu dandeessu. Amma hin buusu harki kiyya immoo mucucaata waan ta'eef
toshitanii itti dibuu qabdu jechuudha. Haga rifeensa keessan toshitanii haga qarqaraatti. Dibachuu qofa otoo hin taane maasaajii gochuu qabdu. Masaajii akkasiin ta'utti. Baay'ee siin fayyada. Dhugaa yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti bu'aa bareedaa irraa argachuu ni dandeessu. Egaa kun akkana gootanii immoo maasaajii. Masaajiin barbaachisaadha waan ta'eef maasaajii kana isaa keessa. Toshitanii masaajii gootu. Rifeensi keessan gogaa yoo ta'e garuu isin qibaatii waanuma manaa qabdan kokonaatiis haa ta'u zayituunis haa ta'u han barbaadan haa ta'u erga dibatte akkasumatti dibuu otoo hin taane kana isaa masaajii gochuu qabdu. Haala kanaan akkasittiin hanga qarqara isaa kanaatti haga qarqara kun kana isaa kanaatti akkasittiin itti dibuu qabdu. Han barbaannu qarqara isaa. Maaliif nu fayyada? Rifeensi tokko asitti firee lama godhata. Firee lama yeroo godhatu unuun immoo rifeensa keenya miidhaa deema. Kunoo akkasittiin haala kanaan toshitanii dibdu yeroo keessan itti kennitanii jechuudha. Hunda isaa haala kanaan akkasitti dibuu qabdu. Baay'ee nama marara. Akkasitti dibuu qabdu. Akkasuma kan isin hirtaniif maaliif kun olaanaa jijjiirama isaa. Maaliif akka hirruuf nu barbaachise akka inni keessa nu galuuf jechuudha. Kun akkasittiin akka keessa nu gaggaluuf. Hundee isaa hundatti dibuu qabdu. Hundee isaa hunduma isaatti haala kanaan akkasittiin haala kanaan akkasittiin. Egaa dibdanii kaatanii immoo akkasitti masaajii hanga qarqara isaa. Anama viidiyoo waan illee jedhuuf jecha gaggabaabsee hojjechuu nan danda'a. Garuu isin immoo yeroo dibattan haala kanaan akkasitti yeroo keessan irratti gugubdanii yeroo dheeraa itti gootanii masaajii gootu haala kanaan jechuudha. Egaa akkasittiin dibdanii bareechitanii jechuudha. Hanga dhumaatti na hordofaa obboloota kiyya. Toota kiyyaa asiinis kunoo haaluma isa sanaatiin jechuudha. Eeggadhaa garuu wayyaa keessanitti yeroo hojjettan hin qayyarattu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kunoo haala kanaan erga akkasitti
masaajii gootanii hundasaa wal nyaachistaniiti isa kana wajjinis kunoo akkasittiin haala kanaan jechuudha. haala kanaan saa'itii tokko qofaa ofirra tursaatii hanga saa'itii tokko mulaazim saabunaan illee baay'ee hin barbaachisu yoo rifeensi keessan goggogaa ta'ee saabunaatti hin godhiina yoo rifeensi keessan immoo lallaafaa ta'e immoo rakkoo tokko hin qabu saabunaa xiqqishuu itti gootanii kunoo cobsa'een jira nama marara waan ta'eefi haala kanaan baay'ee jijjiirama argattu yeroo iyyoo keessatti jijjiiramuu inni dandeessu saa'itii tokko ofirra tursaatii miiccadhaa jechuudha. Baay'ee isin gaafatu kiisaa akkana kiisaa ma barbaaddan jechuudha. Hanuma barbaaddan haa ta'u kunoo haala kanaan akkasitti ukkaamsitanii saa'itii tokko booddee miiccattu. Isiniin jedha jaalatamtoota kiyya yaala baay'ee tokko bu'aa guddaa qaba yoo yaaltan irraa jijjiirama argachuu dandeessu akkasinis immoo irraa jijjiiramtaniitiin jijjiirameera jettanii na galateeffattanii abdiin qaba yaada qabdan komentii jalatti barreessaa bakka itti fufee amma kana booddee itti fufee yeroo hundumaa isinii hojjedha viidiyoo waan ta'eef like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtiin keessan turtii nagaa turtii gaarii isiniif haa ta'u amma turtii biraa walitti deebinutti ciao nagaan tura.